qona onni irrallee nu jira maaluma godhuu dandeessa hin jaalanna jawaari akkam hin jaalanne jawaar tokkochaaf jecha ummata Arsii ummata Baalee Oromiyaa kutaa 11 keessaa kophatti baaftanii namni qabsoo Oromoo tana bira dhaabachuuti Arsii Baalee tanii maqaan balleessitu nuti bar guyyaa waraana adda bilisummaa Oromootiif tumsi waamame guyyaa takka hafneen beeynu bar guyyaa takka eefanni garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudhaaf garaa nama nyaata isin warri tokko warri waan hubanne nama arrabsuu hin dandeessan laakiin dhugaan jiru isa kana wanti isaan godhaa jiran qabsoo miti Oromoo qofa qabaadhu gandummaadha gandummaan gaafa dhufte hayyuu keeti ammoo qabsoo fi jettee nyaachisin bira dhaabbadhu ofirraa falmi ofirraa faccisi abadan jawaariin hin nyaattani hin yaadinaa waan akkasii hin yaadinaa tasum kuni qabsoo miti qabsoon akkana dhufu hin jiru Baalee qabsoo keessa hin jiru Arsiin qabsoo keessa hin jiru ati gadi bahii qabsaa hiika eeshii kutaa biraa naa fidaa qaba nuti Baalee fi Arsiin ummata Oromoo bira dhaabachuu dhabne mee kutaan kaawwan maal godhe naa himaa ishii mee waan kutaan kuwwan godhe illee nu tarreessaa ka Harargeen kana godhe Jimma kana godhe Wallagga kana godhe Gujiin kana godhe Booranni kana godhe Shawaan kana godhe jedhaa nuuf himaa ka tarreessaa nu tarreessa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa kanaafi amma namni martuu qabsoo dhiise ganda isaa ijaaruuf deebi'aa jira gandummaadhaan waa qabatee fiigaa jira isa kanaaf nuti amma Jawaar amma booda nam tokko akka waa'ee Jawaar dubbatu hin ayyamu qabsoo fi miti kaasa'amaa jiru gaafa isin fuutanii Baalee fi Arsii kophatti baasanuyyuu akka wanni qabsoon ta'in ifa bahe dubbiin sinigalee Oromoo nama siyaasa beeku kun qofti deebiidha Oromiyaa keessatti sa'a kanatti kutaan Abiyyi Ahmad dura dhaabatee hiriira geggeessaa jiru yoo jiraate dhugumatti Baalee yoo callisee mana taa'aa jiraate Arsiin callisee yoo mana taa'aa jiraate dhugaa jettanii fudhachuu dandeessan bakka kanan taanetti wanti isaan dhufaniif Jawaar kuni beekamtii qaba jaalala ummataa qaba kanaafuu akkam goonee ummata Baalee fi Arsii Jawaar jaalatuu fi ummata Oromoo bira busheessinaa karaa yoo osoo waan fedhe ta'e Jawaar hin bushaabu ummata Oromoo biratti Jawaar ummata sikkoomandoo isin galchitaniif Arsii Baalee qofaa fi miti Oromoo hundaaf qabsaayaa ture gaafa qabsaa'e akka isin jettan kana Wallagga qabsoo gane Harargeen qabsoo gane Jimma qabsoo gane Shawaan qabsoo gane jechaan turre Jawaar yeroo qabsaa'etti dhugaadhaan qabsaa'e nuti Oromoon tokko kakaabaa ka bigaa ka bahaa ka dhiyaa tokko jedhee Oromoo kana kakaasaa ture jechuudha har'a ammoo isin dhuftanii Arsii Baalee Jawaarii kennitanii isin ammoo kophatti as baatanii isin Oromoodha Baalee fi Arsiin qabsoo keessaa gale taa'ee isin laalaa jira jechuudha Oromiyaan Baalee fi Arsii bichaan qabdu kutaa 11 qabdi waan kutaan 11 godhaa jirullee lafa nuu kaya waa jettanii bira kutuu miti kolfuu sesseeqachuu maalii wixi kuni hiikan qabu wixxifatina waan bu'aa isin hin qabne wixxifatina kanaaf hubadhaa jala sarara liqimsa ummanni kenna waan amma deemaa jiru gandummaa ta'uu hubattanii dura dhaabbachuu akka qabdan isinitti himaa wallaahi isinii kakadha qabsootti hin jiran warri amma ala kana taa'ee hayyuudha maaliidha jedhee duula Jawaar irratti bane tokko isaa waa'ee qabsoo Oromoo irraa niyyaan qabu niyyaman qabu niyyama amantiidhaan amantii musliimaa da'oo godhatanii amantii musliimaa kanaaf jibbaa qaban irraa kaka'e Baalee fi Arsii kophatti baasuu yaalaa jiran musliimni ammoo Baalee fi Arsii keessa qofa hin jiru Jimma keessa musliimni jira Harargee keessa musliima jira Walloo keessa musliima jira Wallagga keessa musliima jira kana hunda osoo walii qabdanii tas nama jedha wanti isaan Jawaarii fi Arsii fi Baalee maqaa dha'aniif hin beeynan ammoo waan Jawaar ilma sikkoomandoo ta'eef waan biraa waan takka of keessaan qabu jiran ilma sikkoomandee waan Jawaar ta'e qofa isa nuu galchanii Arsii fi Baalee akka cal'isu ta'e jedha bakka cal'ise jedha Arsii fi Baalee callifnu Arsii fi Baalee callifne isinoo warra kamtuu waa godhaa jira beenu cal'isne nu keessaa baasanii kutaan biraa kamtuu waan godhaa jiran sanis himuu qabdanii bar maqaa nama balleessuun waan bu'an qabu ummanni keenya ummanni sikkoomandoo ummanni Arsiitiif ummanni Baaleetis waggoota dabran kana keessatti qarqaarsa waraana adda bilisummaa Oromoodhaan adda durummaadhaan dhaabatee namni mallaqa gurguddaa kennaa ture ilmaan sikkoomandooti wallaahi wabillaahi hin kakadhaayyuu har'arraa kaafnee nutis uf deebinee uf laaluu qabna jechuudha uf deebinee uf laaluu qabna jechuudha eeka hundi keessan wanni kun waan taphaatii miti waan keessaan haasa'amutu dhugaa waan qabnuuf haqa waan qabnuuf waan dhara namatti yaadneef sooshaal miidiyaa irratti as bahee malee nuti ummanni sikkoomandoo takka waraana adda bilisummaa Oromoo hamtuutti yaannee hin beeknu takkaallee qabsoo Oromoo biras dhaabachuu dhabnee hin beeknu adada waamichi godhamuun dhayineetiniin waraana adda bilisummaa Oromootii buusii silaa barbaachisu buusaa turre adda durummaadhaan ammoo mallaqa guddaa akka kennaa ture ijoollee sikkoomandooti hin beekan kana jala sararre amma ammoo bakka jirtanii dhaabbadhaaf laala Awurooppaa ka jirtu Ameerikaa ka jirtu Awustiraaliyaa ka jirtu Suud Arabiyaa ka jirtu iddoo kamittu gamaa gama godhi amma ahaa waan dalagaa jiru waan akkami okko maaliif kana godha uf gaafadhu waan ammarraa uf gaafadhee bar gaafii keessa galee jira maaliif kana godhaa jira wanti godhamaa jiru waan biraati kana hundi keessan marmaraa keessa akka galchitan keessattuu ummanni keenya ummanni sikkoomandoo isa kana fudhadha ammatti kophatti baasanii xiyyeeffannaan harka akka gale warra nuti waraana adda bilisummaa Oromootii tumsine jedhu ala kana taa'ee qabsoo geggeessina jedhu xiyyeeffannaan isaanii ummata Arsii fi Baalee irra waan taateef nutis ammoo xiyyeeffannaa kennineefi maal godhaa turre waan kanaan dura goone dogoggora dalayne dhaabbannee gizeen gamaa gama goone sammuu keenya keessatti maaltu nurraa eeggama maaltu nu barbaachisa jennee itti sochoonurra jirra jechuu kiyya sini galee gandummaan fedhe turu gandummaan dhufe baram
an gan